خسني تول كافتني تراجي تيسن كاتني بتاني أو فتني كيف تاني كانوا لقي فتن عبد السر راقمنا namoonni akka feemasiitii fi namoonni akka tujjaariidha akka tujjaara akka nama waaqa qabu jiraatan ammoo kanneen akka waaqa qabdanii kanneen akka abbootii qabeenyaa fi hingattanii buna keessan dhugaa shaayii keessan dhugaa bilbila keessan achiistanii warra qaatanii kursirra teessanii akkasii nu daawwattan abdii sanarraa qabna hunda caalaa ammoo namoonni waa'ee amantaarraa dantaa hin qabne amantaarraa jibba hin qabne amantaa wajjin dhiibbaa hin qabne haqa namaa akka haqa namaatti dhugaa namaa akka dhugaa namaatti dhaabbatee dubbachuu warri barbaadu yeroo hunda asol seentanii dhimma kanarra nu gargaaru ni dandeessan sagantaan keenya haarran tanaa dhimma loogiidhaa fi malaammaltummaarraa wala batee dhimma kafaltaa fi hadhaa fi sodaarraa wala batee dhimma amantaa fi fooloorsii fi deeggaraa hedduu qabaachuurraa wala batee dhimma haqaa fi dhugaa murtee sirrii laachuu fi haqa awwaalame baasuuf dhugaa dabe diriirsuuf Sumeeyyaa Tasfaayeetii fi Sumeeyyaa Amboo qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Obboleettiin teenya miidhamtuun Sumeeyyaan Amboo as gala jirti daqiiqaa muraasaa booda ol baaf. Kabajamtuu fi jaalatamtuu obboleettii teenya Sumeeyyaa Tasfaayee dhalattuu Arsii baqattuu biyya Kaayiroo magaalaa Masrii yoo jiraatti atileen dhuftee akka waan kanarraa qooda fudhattu isinitti himuun barbaada. Hunda caalaa hawaasni qulqulluu fi hawaasni dhugaa jaalatu Oromoon balloon idil addunyaa biyyoota adda addaa irra teessanii nu dhageeffachaa takka ammoo na hordofaa jirtan wanti an adda isinii baasuu barbaadu. Wanti an dubbadhu wanti an hojjedhu waan amantaa wajjin waliin qaban wanti an hojjedhu wanti an dubbadhu waan kafaltaa fi hadhaa fi doorsisaa fi sodaa wajjin waliin qaban in just like in serious now in just TikTok leader dabbal in politics akka inni ta'e akka isin fudhattanii fi hubattan gajjabeessee isin dhaamuun barbaada. Gaafa waa dubban gaafa waa murteessinu gaafa waa himnu gaafa waa lallabnu nu kadhatanii nu kafalanii osoo hin taane haqa akka haqatti dhugaa akka dhugaatti in just like in just now seriously akka haqaatti ka dubbannu ta'uu isinitti himuun barbaada. Hundi keessan akkuma hordofaa turtanii fi akkuma quba qabdan yoo xiqqaate guyyoota sadiif agendaa guddaa toora nama 15,000 oliin daawwatamaa ture Sumeeyyaa Ambootii fi Sumeeyyaa Tasfaayee gidduutti wal dhabdeen guddaan uumamuusaa ni yaadattan. Sumeeyyaa Tasfaayee dhalattee haa guddattee Oromiyaa Arsiitti yoo ta'u ammaaf baqattuu Kaayiroo fi magaalaa Masriitii mucayyoon taanis intala Shawaa Lixaamoo Shawaa Kaabaa naannawa Amboon na fakkaata isiin ammoo baqattuu biyya Arabaa ta'uunsii ni yaadatama. Agendaan guddaan torbaan kutee kana keessa gaggeeffamaa ture mana Dr. Aslitti ustaazota gurguddaa akkasuma sheekan garee shaadaa warra jaamu hunda wajjin dabalatee osoo haqa tokko osoo dhugaa tokko murtee sirriitii fi murtee sirnaa osoo hin argatin dhimmi nama sanii dhimma rarra'ee hafeekkatee hundi keessan gurraa qabdan bi'iznillaahi ilkariim arraa hangarbinuuf laaffisetti waan amantaarraa walabaa waan fooloorsiirraa walabaa deeggaraa hedduu qabaachuurraa walabaa kafalamuu fi kadhatamuurraa walabaa dhugaa akka dhugaatti amantaarraa qulqullooyne akka nama namummaa qabuu fi huumanitti namummaa fi dhala namaa qofaaf haqa ni murteessinaa haqaas ni dubbannaa hanga dandeenyetti ni yaalla. Hayyaa khallaa tafaddal baga nagaan dhuftan warri amma dhuftan hundi keessanuu sagantaan keenya ni eegalaa sagantaa keenya akkaataan itti eegallu immoo haadha dhimmaa jechuun himattuu takka ammoo miidhamtuu Sumeeyyaa Tasfaayeettiin eegalla. Asirratti Sumeeyyaa Ambootiin eegalla dhiifama hin dogoggore. Lammaffaa yoo akka carraa Sumeeyyaa Tasfaayee argan sissi keessummeessine. Sadaffaa irratti immoo hunda caalaa hundarra namni an barbaadu fi namni dubbiin barbaadu abbaa manaa Sumeeyyaa Tasfaayeeti. Bayaan eenyuti maqaan isaa nama Harargeen na fakkaata. Anamma umaalleen dubbadhu umaalleen haasa'u eenyu fuulloo gujeen jira haqa dubbanna jeen jira namoonni gurguddaan dhageettii qabanii fi beekumsa qabanii fi warri amantaarraa walaba ta'anii sodaarraa walaba ta'anii haqa ilma namaa akka haqa ilma namaatti murteessuu danda'an yoos gala jiraattan carraa isiniif laannaa isin keessummeessine. Obboleettii teenyaa Sumeeyyaa Amboo ililliinaa darbii ammaa lakkoofsa kanaa tuqee ni eegalla. Garee shaadaa garee wangeelaa islaamaa kiristaana hullum shiggir yallam an dantaa san qabu amantaarraa walaba taatee dhugaa dubbatta taanaan haqa dubbatta taanaan wangeela lallabi quraana lallabi tafaddal kottu abbaan barbaade kottu haqa namaatiif akka namaatti haqa namaatiif dubbatta yoo ta'e jaarsa sirrii jaarsa haqaa jaarsa jiddugala namummaa godhatee deemu taanaan ansi keessummeessuuf isii wajjin dubbii tana laaluudhaaf rakkoo sirraan qabu garuu immoo
abaluun sheekhiidha, abaluun ustaaziidha, abaluun qeensiidha, abaluun paastariidha. Ana akkana kaaye. Rabbiin tokkichi dhuguun nu ajajee, Rabbiin tokkichi haqa nu ajaje. Dhugaa namaa haqa namaarraa jechuun wanjala nu jee Rabbiin. Sheekhii mitiitii yoo haadha sheekhii taate, qeensii mitiitii yoo haadha qeensii taate dabbal sin dhagahu. Kiristaanummaa fi Islaamummaa irraa dubbachuu deemna osoo hin taane Sumeeyyaa fi Sumeeyyaa irraa dubbachuu deemna allaqe. Dhimma Sumeeyyaatii fi dhimma Sumeeyyaa akkitti dubbannu Islaamummaa fi Kiristaanummaa wajjin wal qabsiifnee dubbannu osoo hin taane namummaa fi haqaa fi dhugaa wajjin wal qabsiifnee dubbanna akkasittiin murteessinaas. Kanaaf Sumeeyyaa galfannee kallattumaan haasoo keenya eegallaa baga nagaan dhuftan warri isin tolee fi namoonni as gala jirtan yoo jiraattan koppilingi sheerii taaptaabii godhuu hin dagatina. Sumeeyyaa Amboo eessa jirta? Sumeeyyaa Amboo si argaan jiru. Sumeeyyaa Amboo si argaan jiru. Sumeeyyaa Amboo si argaan jiru. Mee thank you. Si argadheen jira. Warri motora xiyyaanaa qabaa guutuu akka dandeessan. Okay. Ay, Sumeeyyaa Amboo maalidha? Warri ringii qabdaa si galchuu hin danda'amu leesh. Mee gastii arge kana si galchuu hin danda'u. Warri ringiidha? Eenyutu ol seene kennaan eenyudha? Kennaan saayibaa Sumeeyyaa Tasfaayeeti mee? Adde kennaa isiidha nama biraati. Adde kennaa haadha milkii. Sagaleen jira dabbala. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atu maame? Anu mai. Kennaa muciyyoo booniyyee fa'aa wajjin Sumeeyyaa fa'aa wajjin geeleessan. Okay, thank you. Hayye. Okay. Mee wan eeshismak. Mali Sumeeyyaa Amboo gastii ergi yoo dandeesse. Sumeeyyaa Amboo gastii na ergi yoo dandeesse. Sin argu waan ta'eef gastii ergite malee si galchuu hin danda'u. Jalaas qabuu hin danda'u. Sumeeyyaa Amboo gastii ergi. TikTokin kee waa dabbii qabaate immoo jijjiirradhu qabiraatti. Baga nagaan dhuftan abdii keenya warri Amal Center. Thank you guys. Sumeeyyaa baga nagaan dhuftan. Okay. Sumeeyyaa kun gastii ergite jirta amma thank you ergan jira. Okay, amasagginaal. Okay, ustaazota takka ammoo warra sheekanii keessaas nama tokko kaana feeru jira. Feeriin godhaa fi Sumeeyyaa jira sagaleen keessi bira? Jira. Okay. Kennaan immoo hin buusin kennaan haa teessu kennaan haadha dhugaati malee deeggartu dhugaati malee waa. Namaan buusunaaf beekaa, namaan galchuunaaf beekaa, waan na ajaju hin qabdu, waan natti himtu hin qabdu, haqa kan kee qofa dubbatatta, wanta si gaafanne qofa ragaadhaan dabaltee nutti himta. Namaan buusus, namaan galchus, waan hin dubbadhus, waan hin dhisus, siinis, Sumeeyyaa taaniinis namaas ol seenne tokkumaa nu nagajamu waan hin godhanuu beeka. Sana akkasiin naa qabadhu oo dandeesse kaamera keenyaa bani waan si gaafadhe takka takkaan na deebistaa namni si gaafatu illee jiraate nu deebistaa jalqaba irraa hanga dhumaatti kirikkirii tan qabne qixiqitii tan qabne qaqqabnee akka nama hundaaf galutti akka namni hundi hubatuu fi barutti jalqaba irraa kaafnee haasofne. Thank you. Okay, taaptaabii koppilingii yoo dandeessan warra asirra jirtan hundi keessanuu godha. Okay. Sumeeyyaa siin guddisaa kaameraa kee nubanii himata kan kee eegali Sumeeyyaa wajjin akkatti wal bartan irraa kaaftee nutti himtaa waan asi gaafadheef qophaa'e yoo reedii taate kaameraa kee naabani. Fuula kee mul'isiteet akka namni guutuun sarkutti masulummaa guddaadhaan waa'ee keetii jalqaba irraa godhumaatti. Barkuuma viidiyoo አይመችም እንደዚህ አወራለሁ. Afaan Amaaraan dhaga'uun Oromiffaa malee bifa manaa godhi. ቪዲዮ አይመችም ስራ ላይ ነው። Viidiyoon dandeessu? Okay, siyaasoo itaa? Dabbal video malatti video na haasa'uu hin danda'etti. Viidiyoodhaan teessee haasa'uu hin dandeessu na wajjin? ቪዲዮ አይመችም ግን
እዚያ ወራለሁ። አዎ ስራ ላይ ስለሆነ መና አረባን ጅራ ዋንተ ኤፊ ሆጂ ሆጀታን ሲነሳ ዋንተ ኤፍ ናቲን ቶሉ ቪዲዮ አሰው ዲማኸን ከ ወጆ dhimma kooti bar maalin godha rishinaa beekuu qabda ka amma bari warrumti akkasitti inni sigir yallam ani inni waan nafa geddu sin qabu waan namidu sin qabu an sifin jamale mina gibba rakkota kan qabu haasa'u dandeessi beeka bara dhoko beeka okay sigira rakkoon qabu akkasitti waliin waan sagalee kooti bar waan deebii kooti malee fuula miti haa dhoko galatoo okay rakkota kallee hin qabu ayye rakkoon hin jiru okay tayyaa ta'e maal goona de akkasitti deemnaa mi okay yeroo takka neegi kasumatti